Oromiyaan qabeenyawwan hawwata turizimiif oolaniin dureettidha. Oromiyaan hawwataalee turizimii aadaa fi uumamaa hedduu qabaattus guddinni damee kanaa garuu kan naannolee biroo waliin yeroo madaalamu gadi aanaadha. Qabeenyawwan kunis misoomuu dhabuun waggoota hedduuf faayidaa naannichaa fi biyyaaf osoo hin ooliin adiyyoo taa'aa turee jira. Yeroo dhiyoo as garuu mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee bakkeewwan misoomuu qaban adda baasuun misoomsuun ga'insa turizimiif oolchuu irratti hojii bal'aan hojjetamaa tureera, ammas hojjetamaa jira. Riiformii dinagdee immoo gaafa yaadamu Itoophiyaan waggoota kudhan dhufan keessatti yookaan waggoota dhufan keessatti dinagdee dandameessaa qabaachuudhaan dinagdee kana fuulduratti ceesisuuf tarkaanfachiisuuf seektoroota dinagdee kana baachuu danda'an jedhamanii addaan fo'aman keessaa turizimii isa tokko. Turizimii maaliif filatamee jennee yoo fudhannes biyya kanatu qabeenya turizimii hedduu qabdi, baay'ee hedduu. Qabeenya turizimii UNESCO irratti galmaa'ee lakkoofsa baay'inaan qabaachuudhaanis akka Afrikaa tokkoffaarra jirti. Garuu immoo baay'ina turistootaa immoo harkisuudhaan immoo tokkoffaarra hin jiru. Qabeenya turistii harkisuu danda'an immoo qabdii moo hojjetan yoo gaafanne kan UNESCOtti galmaa'aniin alatti immoo seenaa, aadaa, uumama adda ta'ee qabaachuudhaan immoo biyyoota turistoota hedduu harkisanii wajjiniin sirriitti dorgomuu kan dandeessu. Erga kana ta'ee turizimiin filatamuun isaa sirriidha jechuudha. Garuu salphaa miti. Turizimiin amala isaatiin gosoota dinagdee hedduu sochoosuu, dadammaqsuu keessatti illee qooda guddaa qaba. Maallaqni sharafni tokko turistii tokko irraa bahu kun seektara dinagdee qofa hin ta'in maatii hedduu tuquu danda'a. Hojii garagaraatti kan hirmaatan. Kana jechuun immoo dinagdee sochoosuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf turistiin tokko yeroo biyya kanatti dhufu maal godha jennee yoo fudhanne eerpoortiitti yoo bu'ee maallaqni sharafaa baankii tuqeera jechuudha faayinaanshal seektarii. Erga maallaqa sharafee booda immoo bahee bilbila siim kaardiin baasaa telekoom indastirii tuqeera jechuudha. Namoota achi keessatti qacaramanii hojjetan immoo ilaaluu dandeessa nama hammam akka ta'e. Achi ba'ee taaksii fayyadama. Transport seektarii tuqeera jechuudha. Achi gara hoteelaa dhufa. Hoteelli immoo mataa isaa immoo gaafa fudhattee seektara tokko qofa osoo hin ta'in nyaata qopheessuu oomisha qonnaati. Akkasumas immoo oomishaalee warshaalee garagaraatti fayyadama. Kanaaf warra manufacturing keessa jiran illee tuqa jechuudha. Hoteela keessatti galtiiwwan dhufan baay'een isaanii seektaroota garagaraarraa kan dhufan gaafa ta'an hin baay'atu. Ala bahee kophee haxoofsiisaa mana bakka bunni gurguramu galee buna dhuguu danda'a, waan adda addaa keessatti hirmaachuu danda'a. Kana gaafa jennu egaa ekspenditchariin tokkoon turistii irraa bahu kun seektaroota meeqa akka tuqu, namoota meeqa bira akka qaqqabu asumaan yaaduun hin danda'ama jechuudha. Kanaan ala immoo gaarii biyyaa beeksisuu wajjin wal qabatee illee gahee olaanaa qaba. Soft poweridha. Namoonni as dhufan biyya daawwatanii dhufan deemanii fira ta'anii deebi'u. Yoo sirriitti keessumsifne kunis ambaasaaddarummaa qaba jechuudha. Kanaaf shoora adda addaa qaba. Dhageettii biyyaas ta'ee dhiibbaa biyyi keenya qabdu akka dabalu godhuu keessatti illee gahee olaanaa qaba kan jedhuun kaasuu dandeenya. Iddoolee hawwata turistootaaf misooman daawwattootaaf mijataa taasisuun cinaatti beeksisuu fi dhaadheessuun galii damicharraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Hojii hojjetamaa jiruunis jijjiiramni guddaan mul'achaa dhufeera. Bakkeewwan misoomanii hawwata turizimiif tajaajila kennuun galii argamsiisuu irratti argaman keessaa Wancii, Beenuunaa fi Holqi Soofumar isaan gurguddoodha. Lakkoofsi turistii galiidhaanis ta'ee lakkoofsaanis yoo ta'e haala adda addaatiin turizimii waliigala ikoosiistemii isaa maal fakkaata kan jedhus kaasuun barbaachisaadha. Bakkeewwan hawwata turizimii misoomaa jiran lakkoofsaanis dabalaa jiru, bal'inaanis dabalaa jiru, qaqqabummaan isaas guddatee jira. Amma yeroo darbe muummee ministeera keenyaa jila tokko qabatanii gara Baalee deemanii turanii
Baaleetti hojii ajaa'ibaa hojjetamaa jiru ilaalee irraa hundi keenya maal akka fakkaatu soofumar maal akka fakkaate gubbaan gaarri baalee maal akka fakkaatu riiraan maal akka fakkaate ilaalee Sambira dabree fakkeenyatti yoo fudhannee ilaalle wanciin misoomee hojjettee galee waggaa lama darbeera. Wanciin misoomee erga hojjettee galee booda lakkoofsi turistii dabalaa jira. Keessatti turistiin biyya alaa baay'inaan achi deema. Kan biyya keessas deemaa jira. Waldaalee daawwachiistota kan yabalaa fi kan fardaatu jiru. Amma akka fakkeenyaatti isaan yoo fudhanne galii hamma birrii miliyoona 12 ji'a 3 gidduutti galchanii jiran. Kana keessaa amma isaan wantoota addaatiif baasiin bahee kan isaan qoddatan gara miliyoona 8 ta'a. Maal agarsiisa kuni bakka hawwata turizimii iddoo xiqqoo iddoo murtaa'e keessatti waldaaleen muraasni maallaqa hagana hojjechuu yoo danda'anii turizimii bakka hawwata turizimii yoo misoomsuun danda'ame maal faayidaa maalii qabatamaa argamsiisuun akka danda'amu kaasuun danda'ama jechuudha. Manneen qotee bulaa naannoo sanatti jiran jira. Manneen qotee bulaa naannoo sanatti jiranii kan mootummaan kompensashiidhaaf ijaare jechuudha. Kan yeroo sana misoomaaf gaafa ka'an mana bareedaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaree kan kenneef jira. Amma guyyaatti keessummaa bulchuudhaan amma qarshii birrii 3,500 kan galchu jechuudha manni tokko. Gaafa kana amma ji'a guutumaan guutuutti osoo kireessuu baata guyyaa 10 illee osoo kireessuu danda'an amma birrii amma makkatee shallaguu dandeessa. So dinagdee sochoosuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha baay'ee. So turizimii gaafa jennu waanuma xiqqoo wayiitu hin ta'in jireenya jiraa sadarkaa kamiin akka jireenya hawaasa naannoo keenyaa sadarkaa kamiin akka jijjiiruu danda'u qabatamaan kan mul'ate jechuudha. Bifa kanaan fudhannee yoo ilaalle bakka bakkatti bakkeen hawwata turizimii misoomaa jiru kun sadarkaa kanatti jiruuf jireenya hawaasa keenya jijjiiraa jira jechuu dandeenya. Yeroo misoomu yeroo hubannaadhaan qalbiidhaan gaafa hojjetamu hordoffiidhaan gaafa hojjetamu garuu sun gahaadha jettee yoo gaafatte gahaa miti. Maal ta'uu qaba oomisha turizimii bal'isuu qabna. Kenna tajaajilaa irratti immoo xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Dhimmoota lamaan kanatti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Akkasuma bakkeewwan kanaan dura misoomanii haaromsa muraasa barbaadanis sirriitti misoomanii hawwattummaaf oolfamaa jiru. Masaraa Abbaa Jifaar akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Mootummaan naannoo Oromiyaa iddoowwan ikkoo turizimii 18 adda baasuun xiyyeeffannoo kennee misoomsuu irratti hojjechaa jiru keessaa piroojeektiin ikkoo turizimii Dandii isa tokkodha. Piroojeektiin kunis yeroo dhiyootti xumuramuun tajaajila kennuu ni eegala jedhamee eegama. Magaalonni Oromiyaas humnaa fi qabeenyaawwan qaban misoomsuun hawwata turizimiif oolchuuf hojii misooma koriiderii irratti hojjechaa jiru. Kanaanis magaalonni akka Adaamaa, Bishooftuu fi Jimmaa dursa warra qabatanidha. Hojiin inni kaan gara Jimmaa ni hojjetame, Bishooftuu, Adaamaa wanni hojjetame waan ajaa'ibaati. Magaalonni biroon immoo koriidara irratti hojiin isaan hojjechaa jiran akkuma kana jechuudha. Amma bareedaa hojjetamaa jira. Amma Bishooftuu fudhattee haala addaatiin hojjetamee jira. Haala addaatiin hojjetamee jira. Horrii harsadee akka gaariitti misoomee jira. Namuu deemee kan laaluu qabu. Koriidariin Adaamaa baay'ee miidhagee bareedee hawwattummaan isaa baay'ee ol ka'ee jira. Shaggar amma fudhattee ilaalte shaggar baay'ee koriidariin isaa garmalee bareedaa jira. Kun maal fida? Jijjiirama guddaa fidaa jira turizimii irratti. Tokkoffaa turistiin gara kanatti dhufuuf akka murteessu ni taasisa. Kan lammaffaa turizmaata turistii immoo akka dabaluuf illee ni godha jechuudha. Gaafa turistiin dhufuuf murteessuu fi gaafa ture jechuun bulee jechuun baasiin isaa dabalee jechuudha. Wanni asii fudhee deemee jiru muuxannoo malee. Yaadannoo fi muuxannoo malee wanni inni fudhatee deemuu hin jiru.
garuu maallaqammoo nuu kennee deema jechuudha. Kanaaf kanarratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Baroottan dabranii wajjin wal bira qabdee gaafa ilaaltu garaagarummaan isaa baay'eedha. So magaalonni keenya baay'ee babbareedanii jiran jechuudha. Tursiisuu danda'u. Amma investimentii hoteelaa hedduu barbaanna. Rizoortii hedduu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa gama kanaan osoo hirmaatanii dalagan baay'ee gaarii ta'e yaada. Sababiin isaa egereen dinagdee biyya kana keessatti turizimiin guddatee mul'achaa jira. Fedhiin daawwatamuu kan daawwachuu turistoota baay'ee dabalaa jira. Waa'ee Itoophiyaa baay'ee haasa'amaa jira. Turistiin baay'een kun immoo gaafa dhufee bakka buluu barbaada jechuudha. Kanaaf investimentiin hoteelaa fi rizoortii kanarratti bal'inaan hojjetamuu qabaa kan jedhu kaasuu barbaada. Akkuma beekamu sila kaasuu yaaleera Jimma biyya seenaa qabisa qofa osoo hin ta'in namoonni bakka bashannanaa fi bakka argaltii argachuudhaaf duraan kan itti dhufaa turan akka ta'e hin beekamu jechuudha. Dabalataanis mootummaa jijjiirama kana keessatti hojiiwwan koriidaroojii wal qabate kan itti hojjetamaa jiru seenaa Jimmaa fi walumaa galatti Jimmaa qofa osoo hin ta'in kan Itoophiyaa deebisuudhaaf kan itti deemaa jiru ta'uu isaati. Dabalataanis turizimii wal qabate gaafa turistiin dhufu hoteela mijataa rizoortii loojii kan kana fakkaatan kan itti barbaadu ta'uu isaati. Haaluma kanaan hoteelota amma fakkeenyaaf kan Haayilee Rizoort banamuusaa carraa guddaadha Jimmaatiif jechuudha. Dabalataan immoo koolidariin kun babal'achuusaa tokko dhangala'insa turistii gara Jimmaatti fiduudhaaf kan biyya alaas kan biyya keenyas dabalataanis immoo center of tourism amma baay'inaan akkuma beekamu Jim center of trade jedhamteeti kan itti beekamaa turte jechuudha. Dabalataanis trade qofa yookaan immoo daldala qofaan osoo hin ta'in turizimiin anis iyyuu seentara yookaan immoo giddugala taatee haala mijataa uumtee kaateeti keessummaa simachuudhaafis haala mijataa kan itti qabdu ta'uu isaati kan itti calaqqisiisaa jiru jechuudha. Iddoowwan hawwataalee turizimii Oromiyaan qabdutti bu'uuraalee misoomaa kanneen turizimii wal qabatan kan akka hoteelotaa, loojiiwwanii fi kanneen biroo waan hin jirreef hanqinaalee bal'inaan mul'atan kana bu'uurarraa jijjiiruuf irratti hojjetamaa jira. Abbootii qabeenyaa damee turizimii irratti hojjetaniifillee haalli mijataan uumamee waan jiruufi hojii kanarratti onnatanii hojjechuun murteessaadha. Magaalaa hammayyaa jennee kan dubbannuuf turizimii cimsuu irratti carraa hojii uumuu irratti beekamtii magaalaa keenya sadarkaa tokko guddisuu irratti gahee guddaa qaba. Magaalli tokko magaalaa kan isa gahu tajaajila turizimii bu'uura misoomaa turizimii yoo qabaate dameen kuni bu'aan dinagdee fi ijaarsa biyyaa keessatti qabu guddaa waan ta'eef mootummaan gama maraan xiyyeeffannoo itti kennuun hojii hojjetamaa jiruun garanumaan bu'aan lakkaawamuu dhufaa jira. Dameen turizimii dinagdee biyyaa utubuu fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuu keessatti bakka guddaa qabu kanarraa biyyi itti fufiinsaan fayyadamtuu akka taatuu fi iddoowwan hawwata turizimiif filannoo ta'an misoomsaa warra misoomanii jiran ammoo kunuunsuu fi beeksisuun bu'aaf oolfamaa ammuma deemu naannoon Oromiyaa fi biyyattiin faayidaa barbaadamu irraa dhandhamachaa deemti. Koomishiniin kun hundaa'ee hojii babal'aa hojjetaa keessattuu qabeenya turizimii beeksisuu wajjin qabatee diitaalessuu wajjin qabatee hojii bal'aa hojjetaa tureera. Kanaan immoo bu'aan gurguddaan dhufeera jechuudha. Amma ji'ootaan arfan dabran keessatti karoora qabanneen waggaatti turistii miliyoona 25 an biyya keessaa fiduudhaaf kan karoorfanne. Kana keessaa garuu turistii miliyoona 8.1 ji'a arfan kana keessatti dhufee jira jechuudha. Turistiin akka kana gaafa dhufu turistiin kanarraa galiin birri biliyoona 12.2 ol dinagdee keessatti akka dhangala'oo taasifamee jira jechuudha. Galii turistii kanarraa walitti qabudha. Turistiin kun eessarraa dhufaa sababa maaliitiin dhufaa kan jedhus kaasuun ni danda'ama. Walgahiin gurguddaan sadarkaa federaalaa fi naannoo magaalota gurguddaa keessatti gaggeeffamu. Daawwannaadhaaf namni daawwannuma karoorfatee hin deeman barumsaaf kan deemu jira. Fira gaafachuudhaaf amantaadhaaf sababoota adda addaadhaaf turistiin hin deema.
Hiikkoodhaan immoo ilaalle tuuristii kan jedhamu immoo nama waggaa tokko gadi guyyaa tokko ol bakka jireenya idilee isaarraa fagaatee dhimmoota garaagaraatiif deemuu fi hojiiwwan galii argamsiisan keessatti kan hin hirmaatin jechuudha. Kan akkasii egaa hedduudha kan qabu Oromiyaa keessatti. Aadaan imalaallee baay'eedha. Kun waan gaarii. Gama biraatiin tuuristii biyya alaa gara tuuristii biyya alaa 40,000 ol ta'utu Oromiyaa keessatti naanna'ee bakkeewwan hawwata tuuristii garaagaraa ilaale. Kaan immoo galiin argame birrii miliyoona 600 fi miliyoona 73 ol ta'a jechuudha. Kun dinagdee baay'ee tuqeera. Dinagdee baay'ee sochoosuu jira. Galii ofiisaatiin galii qofa hin ta'in maddoota seektaraalee dinagdee garaagaraa tuqee jira. Sochoosee jira jechuudha. Kanaan olitti garuu beekamtii Oromiyaan qabdu akka dabalu taasisee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa miidhagina keenyaa qophiin bakkeewwan hawwata turizimii misoomaa jiranii fi tajaajila kennuu eegalan irratti qopheeffadhee asumattan xumura. Torbee ittaanu mata duree biraan walitti deebina. Hangasitti nagaan nu tura.